TikTok YouTube daf maqaa baaste malee ana waan namni dhunqabu. Isheedhaaf garuu maatiin seellaalu maal goota kana keessa maal si fayyadaan jedheen afaan Oromootiin galgala. Maal balleessinaan jetti. I think famous ta'us barbaaddeetti natti fakkaata. Haasayaan beektu moo bar? I don't know wallahi. Alhamdulillah du'aayin haadha kootii biyya sana na baaseera gooftaa koo. Asitti wanti dhufe yoo dhufee jedhe xabaqaan qaba. Nama naasa'uun qaba. Maatiin qaba. Nama dhaqee naafalmuun qaba. Achitti al tokko hidhamtee jennaan eenyu garagalee ilaala. Namoonni keenya achi jiran yookiin xabaqaa sii bitu yookiin eeggeetii rakkina meeqa keessa galte booddee kan dhaga'amu. Namni dhise dhaga'us hin jiru. Baadiyyaa isa baadiyyaa gurraachaan bokkaan ganama jalqabee halkan guutuu roobaa bulee lafa akkanaatiin. Konkolaataan hin jiru oofuu hin danda'u. Waan madheellee kottuu rakkina akkanaa keessa hin jira jedhee eerpoortii gaafa deemu koo gurbaa tokkotti dawwalee maaloo raayidii na waamuu dandeessaa hin jedheen. Eessa barbaadanaan jedhe iddoo kanaa kana lookeeshinii qofa naa erginaan jedhe. Ani isas hin beeku lammi namaa ordarii gochuu isaas hin beeku. Achi ordarii naa godhee silkii naa ergee an nama meeqan qarqaara biyya koo keessatti asitti. Nama meeqan eerpoortii naa fidaa jiran namni unkaan nama deemuu danda'u nama baa gochuu maamee gochuu danda'u. Taaksii naa ergee eeggadhee aduu keessa taa'ee makiinaan dhufeera gaafa naan jedhu dhaqee argee mi'a kootti fe'adheen baqqaa jedheen ba'e. Ituun ala sana akkaataa kanaan hin deemne ammarraatti baqqaa rakkina guddaa keessa hin jiran. Mana hidhaa galeera silaama wuna. Eessa bade gurbaan kun jetta malee mee nu barbaada itti viidiyoo jetta malee namni si dhaga'u hin jiru. Faranjiin afaan Oromoon dhageessu. Hin jiru. Dhugaa rabbi hin jiru. Itu Abo wallahi baga rabbi si baase. Dhugaa rabbi baga rabbi si baase. Baga rabbi nagaan si galcha biyya keetti. Dhuguma rabbiitti nama gaddisiisa wanti gochi hojjetame nama gaddisiisa. Waan ilmoo namaati irratti godhamuu miti wanti isiin raawwatte. Keessummaa bar osoo nama waliin ture taate biyya san nama jiraatu taate illee tuttura keessa wal lolanii homaa rakkoo miti jaarsaaf jaartii waluma lolaa waliitisuun wal miidhuun hin danda'amu. Keessummaa nama isii amanee biyya biraatirraa isitti dhaqe biyyarraa itti dhaqe nama biyya hin beekne lafa hin beekne nama hin beekne. Ani yeroo jalqabaatiif jaarsaaf jaartii wal lolu firiyyaa wal lolu dhagaa yeroo jalqabaatiif dhage gocha akkanaa suukaneessaa dhugarbi. Osoo si ta'uu baatte barra amma fakkeenya osoo nama biraa taate nama Ingiliffa hin beekne maallaqa hin qabne taftaf jedhee namni hedduun hin beekne taate bakka yookiin keessatti shamaa yookiin immoo achumatti aga gaafa lubbuun isaa keessaa baatee geeffattee gad darbituuti manatti hiitee itti taphatti jechuudha.